Akka malee boshok jaafan keessa. Boshok edee. Geemi ergime. Orjinaala isaanii siifan ergasi maastikii. Baay'ee immoo jaalalaan nyaachaa jirta maastikaa afaan kee keessa. Geemi ergi gaama jechuun maastikaa. Baay'ee tolle. Baay'ee fiqiriidhaan naashuma namoota afaan kee keessa. Das namee. Geemi ergi gaama. Akkaataan itti maastikaa nyaattu namatti tola jechuudha. Maaskitaatiin miti kana hojjetame garuu. Anarraa hojjetame bara. Asliin maal jedhaa? Dhaggeeffadhu waan beekuu qabdu aslii jechuun faazirii kiyya. Galee namni abbaa tokko qofa osoo hin taane abbaa lama sadiin qaba. Saniifuu kabajji aslii ookee. Ani safaana girgirriin barbaadu baay'ee girgirris waan an gochuu qabu miti safaana. Inni homaa sangashu. Ani waanuma jiru as biyya keessaa fixaan jira. Aslii jechuun my father. Ati sin irraanfadhe sliimuu. Si guddisee? Nama gubara maaskitaaniti. Manni kun haarawaa har'a ganaa daa'ifii seenee tiktookii haarawaa kiyyaa fooloo godha. Isiniif hin deebisa giseen gabbee. Guys, double tappis godhaa ishee double tappillee hin godhamu. Akka miree maakiika. Nagee alhamdulillah. Baay'ee bareeddaa har'ammoo. Maalitti? Taap sagalee keenya dhaga'ama. Amma dhaga'ame. Silkitti bilbilame. Sagaleen keenya Oromoo. Piriins boos abbaate ulfaadhu mangisti. Dubbadhu gaa. Ishi. Thank you. Ajrii. Manni kun haarawaa fooloo godhadha. Maki yeroo kolfitu das nandeetta. Oh, galatuma. Misgaanaa kiisaa eegabame. Taap godhaa jeen. Taap godhaa ishee yoo barbaaddanis dhiisaa waan maakii dhufu. Oh. Igira mangadii keessan garuu taap.